Gitan DC gurraan dhalaa 8 bara 2021 manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa haala yeroo ammaa Oromiyaan keessa jiru ilaalchisee walgahii ariifachiisaa gurraan dhalaa 8 bara 2021 gaggeesseen murtii asiin gadi dabarsee jira. Tokko yeroo ammaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Abdii Raggaasaa, obbo Mikaa'el Booran, obbo Shamsuddin Xahaa akkasumas hooggantoonni Koongireesii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo kanneen hafanis lagannaa nyaataa guyyaa 12 keessa jiru. Hidhamtoonni hooggantoonni dhaabotii Oromoo kun kan lagannaa nyaataa gaggeessan miidhamni saba isaanii irra gahaa jiru waan isaan gaddisiisu bira darbee sammuun isaanii fudhachuu dideef lubbuu isaanii takkitti qaban dabarsanii kennuuf murtii lagannaa nyaataa murteeffatanii. Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa murtii isaanii kanaaf iddoo guddaa kan kennuuf isaan kan kabaju ta'uu ibsuudhaan gootota qabsaa'ota Oromoo kanaa garuu sabni Oromoo boruufis waan abdii guddaa irraa qabuuf lubbuu isaanii akka hin gaaga'amne akka nyaata nyaataniif wal'aansa argachuu fayyamamoo akka ta'aniif yaamicha abbummaa isiniif dabarsina. Nunis akka abboota amantiitti dhugaan keessan dhagahameera, lubbuu keessan immoo saba keessaniif nuuf bulfadhaa jennee yaamicha dhiyeessina. Maatiin, abukaattonni, hakiimonni hidhamtoota kanaas dhaamsa keenya kana akka biraan nuuf geessan yaamicha ariifachiisaa isiniif dhiyeessina. Hooggantoonnii fi hayyoonni amantiilee Oromoo kan biyya keessa jirtan, abbootiin gadaa, Oromoonni dhageettii qabdan, manguddoonni Oromoo yeroo cinqii kanatti saba keenya biraa akka dhaabbattanii fi mana hidhaa dhaquudhaan nyaata nyaachisuudhaan lubbuu gootota kanaa akka baraartan kabajaa isin gaafanna. Dabalataanis yeroo rakkoo kanatti gama uummata keenya akka gortan yaamicha isiniif dhiyeessina. 3. Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan martiin gootonni qabsaa'onni Oromoo kunniin kan lubbuu ofii tokkitti qaban dabarsanii kennaa jiran nuuf saba isaaniitiif jedhanii waan ta'eef dhaamsa isaanii kanaaf iddoo guddaa kennitanii ka'uudhaan qabsaa'ota kanaaf akkasumas saba Oromoo rakkoo keessa jiru maraaf rakkoon Oromoo akka furmaata argatuuf bakka jirtan hundatti sagalee tokkoon sagalee keessan akka dhageessiftan yaamicha dhiyeessina. 4. Uummanni Oromoo guutuun addunyaa irraa bakka adda addaa jirtan haalli yeroo ammaa Oromiyaa fi Oromoo keessa jiru kan yeroo kamuu caalaa yaaddessaa waan ta'eef harka wal qabachuudhaan tokkummaadhaan waliin dhaabbachuudhaan nageenya biyya keenyaa, mirga saba keenyaa, bilisummaa biyya keenyaatiif akka sagalee taatan waamicha isiniif dhiyeessina. Mana marii amantiilee Oromoo idil addunyaa gurraan dhalaa 8 bara 2021 Washington DC. Mana marii amantiilee Oromoo idil addunyaa irraa kenname. Washington DC gurraan dhalaa 8 bara 2021. Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa haala yeroo ammaa Oromiyaan keessa jiru ilaalchisee walgahii ariifachiisaa gurraan dhalaa 8 bara 2021 gaggeesseen murtii asiin gadi dabarsee jira. Tokko yeroo ammaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Abdii Raggaasaa, obbo Mikaa'el Booran, obbo Shamsuddin Xahaa akkasumas hooggantoonni Koongireesii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo kanneen hafanis lagannaa nyaataa guyyaa 12 keessa jiru. Hidhamtoonni hooggantoonni dhaabotii Oromoo kun
kan lagannaa nyaataa gaggeessan miidhamni saba isaanii irra gahaa jiru waan isaan gaddisiisu bira darbee sammuun isaanii fudhachuu dideef lubbuu isaanii takkitti qaban dabarsanii kennuuf murtii lagannaa nyaataa murteeffatanii manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa murtii isaanii kanaaf iddoo guddaa kan kennuuf isaan kan kabaju ta'uu ibsuudhaan gootota qabsaa'ota Oromoo kana garuu sabni Oromoo boruufis waan abdii guddaa irraa qabuuf lubbuu isaanii akka hin gaaga'amne akka nyaata nyaataniif wal'aansa argachuu fayyamamoo akka ta'aniif yaamicha abbummaa isiniif dabarsina. Nunis akka abboota amantiitti dhugaan keessan dhagahameera lubbuu keessan immoo saba keessaniif nuuf bulfadhaa jennee yaamicha dhiyeessina. Maatiin abukaattonni hakiimonni hidhamtoota kanaas dhaamsa keenya kana akka biraan nuuf geessan yaamicha ariifachiisaa isiniif dhiyeessina. Hoggantoonnii fi hayyoonni amantiilee Oromoo kan biyya keessa jirtan abbootiin gadaa Oromoonni dhageettii qabdan manguddoonni Oromoo yeroo cinqii kanatti saba keenya biraa akka dhaabbattanii fi mana hidhaa dhaquudhaan nyaata nyaachisuudhaan lubbuu gootota kanaa akka baraartan kabajaa isin gaafanna. Dabalataanis yeroo rakkoo kanatti gama uummata keenya akka gortan yaamicha isiniif dhiyeessina. 3. Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan martiin gootonni qabsaa'onni Oromoo kunniin kan lubbuu ofii tokkitti qaban dabarsanii kennaa jiran nuuf saba isaaniitiif jedhanii waan ta'eef dhaamsa isaanii kanaaf iddoo guddaa kennitanii ka'uudhaan qabsaa'ota kanaaf akkasumas saba Oromoo rakkoo keessa jiru maraaf rakkoon Oromoo akka furmaata argatuuf bakka jirtan hundatti sagalee tokkoon sagalee keessan akka dhageessiftan yaamicha dhiyeessina. 4. Uummanni Oromoo guutuun addunyaa irraa bakka adda addaa jirtan haalli yeroo ammaa Oromiyaa fi Oromoo keessa jiru kan yeroo kamuu caalaa yaaddessaa waan ta'eef harka wal qabachuudhaan tokkummaadhaan waliin dhaabbachuudhaan nageenya biyya keenya mirga saba keenya bilisummaa biyya keenyaatiif akka sagalee taatan waamicha isiniif dhiyeessina. Mana marii amantiilee Oromoo idil addunyaa guraandhala 8 bara 2021 Washington DC. Mana marii amantiilee Oromoo idil addunyaa irraa kenname Washington DC guraandhala 8 bara 2021. Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa haala yeroo ammaa Oromiyaan keessa jiru ilaalchisee walgahii ariifachiisaa guraandhala 8 bara 2021 gaggeesseen murtii asiin gadi dabarsee jira. 1. Yeroo ammaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Abdii Raggaasaa, obbo Mikaa'el Booran, obbo Shamsaddin Xahaa akkasumas hoggantoonni Koongireesii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo kanneen hafanis lagannaa nyaataa guyyaa 12 keessa jiru. Hidhamtoonni hoggantoonni dhaabotii Oromoo kun kan lagannaa nyaataa gaggeessan miidhamni saba isaanii irra gahaa jiru waan isaan gaddisiisu bira darbee sammuun isaanii fudhachuu dideef lubbuu isaanii takkitti qaban dabarsanii kennuuf murtii lagannaa nyaataa murteeffatanii. Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa murtii isaanii kanaaf iddoo guddaa kan kennuuf isaan kan kabaju ta'uu ibsuudhaan gootota qabsaa'ota Oromoo kana garuu sabni Oromoo boruufis waan abdii guddaa irraa qabuuf lubbuu isaanii akka hin gaaga'amne akka nyaata nyaataniif wal'aansa argachuu fayyamamoo akka ta'aniif yaamicha abbummaa isiniif dabarsina.
nunis akka abboota amantiitti dhugaan keessan dhaga'ameera, lubbuu keessan immoo saba keessaniif nuuf bulfadhaa jennee yaamicha dhiyeessina. Maatiin, abukaattonni, hakiimonni hidhamtoota kanaas dhaamsa keenya kana akka biraan nuuf geessan yaamicha ariifachiisaa isiniif dhiyeessina. Hoggantoonnii fi hayyoonni amantiilee Oromoo kan biyya keessa jirtan, abbootiin gadaa, Oromoonni dhageettii qabdan, manguddoonni Oromoo yeroo cinqii kanatti saba keenya biraa akka dhaabbattanii fi mana hidhaa dhaquudhaan nyaata nyaachisuudhaan lubbuu gootota kanaa akka baraartan kabajaa isin gaafanna. Dabalataanis yeroo rakkoo kanatti gama uummata keenya akka gortan yaamicha isiniif dhiyeessina. 3. Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan martiin gootonni qabsaa'onni Oromoo kunniin kan lubbuu ofii tokkitti qaban dabarsanii kennaa jiran nuuf saba isaaniitiif jedhanii waan ta'eef dhaamsa isaanii kanaaf iddoo guddaa kennitanii ka'uudhaan qabsaa'ota kanaaf akkasumas saba Oromoo rakkoo keessa jiru maraaf rakkoon Oromoo akka furmaata argatuuf bakka jirtan hundatti sagalee tokkoon sagalee keessan akka dhageessiftan yaamicha dhiyeessina. 4. Uummanni Oromoo guutuun addunyaa irraa bakka adda addaa jirtan haalli yeroo ammaa Oromiyaa fi Oromoo keessa jiru kan yeroo kamuu caalaa yaaddessaa waan ta'eef harka wal qabachuudhaan tokkummaadhaan waliin dhaabbachuudhaan nageenya biyya keenya, mirga saba keenya, bilisummaa